Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Egeree Media kun qophii odeeffannoo wayitawaa fi taatee addunyaa yoo ta'u hunda dursuun odeeffannoo wayitawaa fi taatee addunyaa har'aaf qabanneen isin beeksisam. Frankly Graham wangeela lallabuuf Finfinnee seenan. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan meeshaa waraanaa oomishtee gabaa alaatti gurguruu eegaluu ibsan. Adurreen istaaf jedhamu kantiibaa magaalaa ta'uun waggaa 20f bulchuu danda'eem. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump mucaa dhukkubsataa kaansarii ganna 13 poolisii gochuun muudan. Amma gara oduu bal'inaatti darbam. Billy Graham Itoophiyaaf kabaja guddaa qaba tureem bara 1960tti Finfinneetti lallabaa kan ture yoo ta'u masaraa mootii Haayile Sillaaseen kabaja guddaan simatame tureem. Sana booda bara 1966tti Billy Graham bakka bu'oota 1200 biyyoota 100 irraa dhufan kanneen jalqaba koongireensii wangeela addunyaa Berliin Jarmanitti qophaa'e irratti hirmaataniif nagaa akka fiduuf Impeerar Sillaasee gaafateem. Waggaa 65 booda ammas ilmi isaanii Frankly Graham wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuuf Finfinnee seenaniiru. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abbabeetiin simannaan ho'aa godhameeraafi. Itoophiyaan hanqina meeshaalee waraanaa rakkoo jabaa ture yeroo gabaabaa keessatti warshaa dhaabuun oomishuun gabaa alaatti gurguruu eegalte jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Bulchaan Itoophiyaa warshaa meeshaa waraanaa Oomishootti oomisha haaraa eegale jedhan daawwachuun viidiyoo miidiyaa hawaasummaa gubbaarratti gadhiisaniin kan beeksisan yoo ta'u bara 2014tti rasaasanii binna turreem. Bara 2015tti warshaa kana dhaabuu kan eegalle yoo ta'u har'a Itoophiyaan kilaashii, bireenii, sinaayiparii, dishqaa, taankii, madfii gosa hundaa ofiif osoo hin taane gabaaf oomishuu eegalle jedhan. Dubbiin muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kun Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu muddamni yeroo mul'atutti dhaga'ameem. Xiinxaltoonni hariiroon biyyoota lama walitti bu'iinsatti qajeeluu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Mootummaan Eertiraa miseensota duraanii raayyaa ittisaa leenjii dabalataaf akkasumas kaan ammoo biyya akka hin baane qajeelfama baasu BBC'n odeeffateera. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump dhukkubsataa kaansarii ganna 13 poolisii godhee muuduudhaan abjuu isaa dhugoomseefi. DJ Daani'el mucaan ganna 13 poolisii ta'uun abjuu isaa tureem. Bara 2018 irraa eegalee waggoota 7f kaansarii sammuu waliin rakkataa kan ture. Mucaan umurii 10 keessa jiru du'aaf ji'a 5 qofaa akka isaa hafe hakiimotaan itti himameem. Saatii dhumaasaa keessatti abjuu ijoollummaa isaa poolisii ta'uun pirezidaantii Trumpin dhugoomeeraafi. Trump waa dhiyeenya kana walgahii waloo koongireesii Ameerikaa irratti taasiseen DJ Daani'el miseensa Security Service Ameerikaa akka ta'u kaadhimeera jedheem. Miseensonni koongireesii murtee Donald Trumpiif galma keessatti sekoondii 30 oliif harka rukutanii ijoollee umurii 10 keessa jiru kanaaf deeggarsa qaban argisiisaniiru. Miidiyaaleen addunyaa viidiyoo DJ Daani'el uffata poolisii Ameerikaa uffatee galma walgahii kanaa keessatti argamuun abbaa dhalootaa isaa waliin ta'uun waa'ee muudama kanaa fi raawwii abjuu isaa gammachuun dubbisaa jiru qoodaniiru. Maatii gurraacha Ameerikaa keessaa kan dhufe DJ Daani'el miseensa Security Service Ameerikaa ta'uun hojii isaa eegala jedhameera. Kunis namoota dhukkuba kaansariin rakkataniif abdii akka kennu himama jechuun CNN gabaaseera. Adurree waggaa 20 fi kantiibaa ta'ee magaalaa gaggeesseem. Addunyaa siyaasaa keessatti kantiibaa filuuf sadarkaa ga'umsaa fi barnoota akkasumas muuxannoo hojii kaadhimamtoonni qabaniin uummanni erga wal bira qabee ilaaleen booda kan isaaf ta'u keessaa filatee magaalaa keenya gaggeessi jedhee itti kennatam. Biyya kaaba Ameerikaatti argamtu Alaaskaa keessatti mandaraa xiqqoo jiraattota 1000 hin caalle qabdu Talkeeteeniyaatti garuu gama kantiibaan barsiifannaan jiru ajab kan nama jechisiisu fi kan harka afaan irra nama kaawwachiisudha. Innis akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1997 eegaluun hanga bara 2017tti amma du'aan addunyaa kanarraa boqotutti adurree jabaa fi jaallatamaa kantiibaa ta'uun magaalaa kana gaggeessee waa'ee istaabiitiim. Istaab bifa hin baratamneen burcuqqoo mudhiin ishee qalloo kan wayinii fi dhugaatiin alkoolii biroo ittiin dhugamne keessaa qofaa aannanii fi bishaan dhuguun beekama. Tasgabbii fi amala isaan jiraattota mandaraa sanaa
addunyaa biratti baay'ee jaallatama. Magaalaa tasaa kantiibaa qabaattee hin beekne dubbii akkuma qoosaa istaaf kantiibaa keenya jechuun irra deddeebiin baratamaa dhufeen mucummaa isaatti bara 1997 kantiibaa ta'uun filatame. Walitti dhufeenyi inni namaa wajjin qabu irra deddeebiin biiroo isaa keessatti daawwattoota baargamaa fi biyya keessaan irra deddeebiin daawwatama. Yeroo baay'ee biiroo isaa keessatti kan dabarsu istaaf bara 2013 naannoo biiroo isaattis saree naannoo sana jiru tokko waliin wallolee madaa'uun gara mana yaalaa geeffame achitti wallaaname. Fayyuu isaaniis gara hojii isaatti deebi'ee ture. Miidhama yeroo sanaan fuula namaa duraa baduun yeroo isaa baay'ee manatti dabarsuu eegale. Turtii waggootaan booda dulluma qaamaa fi miidhama duraan isarra gaheen manaa ba'uu dadhabee mana guddiftoota isaatti galee ciisaa kan ture istaaf bara 2017 addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Du'i isaan dura siree isaarra ciisee qofaa gaafa ta'u ofitti nu waama. Qofummaa hin jaallatu jedha guddisaan isaa. Yeroo dhukkubsatee ciisaa turetti jiraattonni magaalichaa irra deddeebiin deemanii dubbisaa turaniiru. Guddistoonni istaaf du'a isaan boodas faana istaaf hordofuun magaalatti akka gaggeessuuf adurree kan biroo magaalattiif gumaachaniiru. Maddi kan CNN'ti. Egaan kabajamtoota daawwattoota Egeree Media kun qophii taatee torbanii fi odeeffannoo addunyaa har'aaf qabanne ture. Torban dhufu qophii biraan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Egeree Media subscribe gochuu hin dagatinaa.